Jirra jirtu nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u maatii keenya akkam nuuf jirtanii nuti nagaa keenya galanni waaqaaf haa ta'u isinis akka nagaa taataa waaqayyo irraa abdii qabna bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa qaqqabu kan biyya keessas biyya ambas jirtan ta'e nagaan keenya isin bira haa ga'u isiniin jenna jirra nuti galata waaqayyoo egaa arras immoo viidiyoo birootiin olitti deebinee jirra isiniin jira maatii keenya egaa Semua kana baay'ee viidiyoo hojjechuun nuuf hin mijanne egaa amma ganni seenee jira nu biratti waan ta'eef baay'ee nutti hin mijatu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee waan ta'eef innaa kanaaf isiniin jira. Sanirra kana hunduu nagaadha nuti galata waaqayyoo nagaa keenya jirra isiniin jira. Isinoo akkam jirtan hundumti keessanuu nagaa nuuf qabdanii isiniin jenna maatii keenya egaa arra viidiyoo maalan qabadde isinii ufeseetanii baay'een keessan obboleewwan keenya gizee baay'ee deddeebitanii baay'ee gaafii na gaafattanii gizee tokko isinii deebisuu hin jedhe dhugaa naan mijachuu dide gara waasaappiitiinis akkasuma miidiyaa addaatiin telegiraamii minaaminaanii naaf hin mijatu dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee akkuma isin jedhu bakka hojii tan jira. Kanaaf hojjechaa tan isiniin jira. Kanaaf naaf hin mijatu. Ammas kana bakkuma hojii tan ijaan akkana qilib jechaa tan hojjechaa tan isinitti haasa'aa jira. Sanirraan rooba amma xiqqoo caamuu wade innaa amma ganna waan ta'eef biyyi keenya Itoophiyaan baay'ee rooba naannoo biraan beeku garuu naannoo keenya rooba. Innaa kana isiniin jira viidiyoo maal qabadde isinii uffiseetanirra. Obboleewwan keenya baay'een keessan jechuudha waa'ee manaa akkasuma immoo lafaa na gaafattanii nama baay'ee na gaafate jechuudha keessattuu gara telegiraamiitiin naannoo biraatis fageenya nurraa kan qabulleen gaafadhu nutti mikannaan jettanii jira innaa waa'ee obboleettii keenya tokko fa'aa eessa naannoo kam na gaafatte dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ani gaafaddeefis ijoollee hiriyoota naannoo san jiran jechuudha. Kin amma yeroo kanatti warroonni manas akkasuma immoo yookiin lafa binne jettanii yaaddan jechuudha. Odoo xiqqoo ishii xiqqoo barri kun keessaa bahu jechuudha. Barri kun keessaa bahu xiqqoo ishii odoo turtanii ana gaarii natti tola. Gaarii jechuudha. Maaliif seetan? Mootummaan akkuma beekamu mana baay'ee balleessaa jira. Egaan argitu miidiyaa adda addaa irratti garuu hunda waraabamu dhugaa osoo argitanii keessattuu mana daamaa san akka goggode dhugaa maaliif miidiyaa irratti hundi waraabamu. Isaayyoo sanii waraaban malee hin hooggama. Seerri mootummaa wajjin jira waan ta'eef warra diigasan wajjin innaa kanaafiyyuu odoo xiqqoo ishii qonnoo jettanii qazettanii wayya maaliif seetan mootummaa silaa akka go'aa jiru argaa jirtanii mootummaan baay'ee tokko balleessaa jira jechuudha. Egaa hiyyeessi kun roobaan goobamaa jira kun bineensa nyaataa jiran dhugaa baay'ee ulfaata. Adaamatti yoo kana osoo rafanuu jechuudha kiraalleen kennamaa. Mana kiraayyuu argatanii keessa buluun baay'ee tokko ulfaata. Kun uummanni kun madda mana kiraa isaa argateeti itti gala hundi hin qabu mooyyuu silaa qabeenya qabu achumatti nama jalaa balleessu waan ta'eef kanaaf odoo xiqqoo ishii jechuudha. Turtanii bara kana keessa darbitanii darbinee wajjumaan bara 2017 moo yookiin fooyya'uu danda'an beekamu. Kanaaf yeroo san bitattanii gaarii an jiran gama kootu jechuudha. Yaada kootu kuni yoo balleessallee ifama isiniin jira maaliif silaa diigamaa jira lafti soo bitame laftama baay'ee irraa fudhatame. Garuu magaalaa kana immoo magaalaa nuti jiraannu immoo aga silaa hin geenye asfaaltii irraa mana hin jiraanne mana mootummaa kan jiran mana qottobaa beetti kan jiran mana kan duraan mootummaan ijaaree birrii xiqqaan kennu san isa malee kan namaa gammaa silaa hin diinne. Kanaaf warroonni lafallee akkasuma manas gaafatan xiqqoo lachidhaa sinin jechuu barbaadetan yookiin ammoo iyyuu seeran dhugaa mana seera qabu hin jiraamee manni kaartaa qabu jechuudha. Mana kaartaa qabu seeran bitachuu bakka amma manni diigamu manni kaartaatii miti mana caraqaatii fi kanuma dabaree irra bitamu hin jiraamee
kan gabaree irra lafa gabaree ijaarame kan bitamu san isa diigamaa jira jechuudha. Gimmaanyi keessan manni kee kaartaa qabaa hin diigamaa jettanii warra na gaafattanillee hin jira. Warri kaartaa qabu hin diigamu jechuudha. Kaartaa seeraa warra qabu. Innaa kan kaartaan qabnetu diigama. Amma kaartaan baay'ee keessan baafachuu hin dandeenye jettanii kaartaa baafachuun hin danda'amu. Maaliif seera gizee mootummaan baase bara akkanaa baa kan jiru kaartaan yoo mootummaan karoora baase malee bahuu hin danda'amu. Nuti amma keenya ayyir kaartaa qaba jechuudha. Ayyir kaartaa normaaliin isaan 1880 haga 2002 bakka 2002 jechuudha. Jira miiree jala deemtu minamina sanachi kaartaa filaadi baasuuf normaaliin isaa 200. Ayyir kaartaan 30 fixa jechuudha. Innaa kanaafi ayyir kaartaa malee kaartaa normaali baay'ee tokko guddee dhugaa kan lafa bitanii ol ta'a jechuudha. Waagaan isaa lafa bitanii ol ta'a 200 jechuun baay'ee ulfaata. Innaa kanaafi warroonni ammatti bituu yaadanii xiqqoo ishii xiqqoo turaachisi qamaan bittanii biyya ormaatitti humni keessan da'abee humna itti fixattanii dhugaa itti da'abdanii asitti bitanii immoo namarraa akkanumatti fuutanii dhugaa ani fuutee mootummaa harkas hin galan fakkaatu garuu jarma deemtu minamina tursimatti wanuma goya malee innaa keessattuu ijoollee biyya hambaa hojjetanii irraa fuutan baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhugaa dubbachuu baay'ee tokko akka samuuna isinii kaase obboleettiin keenya tokko waggaa gosa biyya hambaa biyya arabaa turte Adaamatti bakka lamaa mana qabdi kan lachuu jalaa diigame. Amma mucayyoo sun jechuudha gubsatteeti mana yaalaa jirti. Mana yaalaa jirti erga manni diigame surumaaf hin beektu gulukoosiyaan jirtani. Riyyaa ishii nan beeka obboleettii ishii nan beeka jechuudha. Obboleettii ishiitis riyyaa ishiitis nan beeka yeroo hundaa gaafadhe hin baane barman yaalaa jirti gulukoosiyaan naan jirti. Kanatu jira dhugaa dubbachuudhaaf garuu mootummaan keessattuu kan biyya keessatti illee yoo dhaabe boqonnaa qabaa yoo dhibames ciisaa irraftii qaba jechuudha. Gin kan biyya hambaatitti da'amanii itti gubatanii ijji namaa garafee daa'imta jajjee garuun beektanii daa'ima waggaa takkaa lamaatti kan afaan hiikkate nama jajaa kana hundaa keessa darbanii ijaarratan garuu mootummaan oduu kana laalee baay'ee tokko dasna jedha dhugaa dubbachuudhaaf gin kun hin jirutti ufnaan mana qaree deemuu bichaadha. Egaa biyya keenya nagaa haa godhu biyya keenya nagaa taate kun hundillee nutti nufu biyya keenya waaqayyo nagaa nuuf haa buusu. Innaa kanaafi hundumti keessanuu jechuudha. Warri bitattan silaa yaadayyuu bittanii jechuudha. Warri hin binne immoo xiqqoo achi siiqanii barri kun haa darbu bara 2017 immoo hin beekamu wanna fidee dhufu hin beekamu amma ji'a lama bichaan nuuf waaqayyo hoo jedhe. Kanaan boodatti jechuudha boodatti bitachuu isinii wayyaa ammaaf garuu manni minaamin lafti በጣም ትርካሽ jechuudha sirriitti ርካሽ maaliif namni olamanee bitaa jiru ofamanee bitaa jiru namni bitu hin jiru baay'ee kanaaf baay'ee tokko ርካሽ jechuudha manni lafti illee jechuudha kan kaartaa pilaanitu qabu ርካሽ jechuudha sirriitti garuu amantaan qabu kan bitanii borukii jedhanii jechuun ni ulfaata. Kanaaf birriin immoo baankii yoo ta'e wayyaa gizee barbaadanitti waan ofiiti baafatanii bitachuu hin danda'ama. Innaa kanaafiyyuu amma osoo hin taane xiqqoo ishii achi siiqa bitaddaa yoo warri bitachuu barbaadanii lafas manas yoo ta'e amma keessattuu bakka amaayi kana dhugaa baay'ee sodaachisaa haalli nageenya baay'ee tokko ulfaataa jira. Kanaaf waaqayyo nagaa nuuf haa buusu waliigaltee nuuf haa kennu. Waan nasan hunduma caalaa nagaa nuuf haa bu'u dhugaa dhiiga baay'ee hiyyeessaa hangala'aa jira. Innaa nagaa nuuf haa buusu namni akkatti ba'ee galuu amma sodaachaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Yeroo kana namni bamee hin du'u innaa harkuma namaatiin kanumaa jiru nagaa nuuf haa buusu jedhaatu. Kaannaa keessan biyya keenya yaadaddaa'e. Kana sinin jedha maatii keenya xiqqoo achi siiqaa bitaddaa'ii boodas keessanuma waan ta'eef bakka waan hunduu taragaaga'e kan diiga kunis ammaan boodatti garuu najjetana fakkaate egaa magaalaa hundaa miti kan diigamu kuma obbo Shimallis dubbatan
Inna kana harka keessan irratti qabaddaa gazaba keessanii qabaddaa osoo jedhu biyyan baasitti osoo hin ta'in baankitti ergaddaa ta'u birriin keessan haa ta'u ጊዜ galtanitti yookiin ammoo iyyuu ጊዜ bakka taragaggee wanni hunduu nagaa ta'etti hin bitattanii isin jira. Inna kana kuwwan keessan immoo daraa buleewwan keenya jechuudha. Warroonni manni isin jalaa diigame yookiin immoo lafti isin jalaa fudhatame jechuudha. Qabeenyi kiyya badee lafti keenya jalaa fudhatame mana hin qabu maaliin jiraadha jireenya kiyya duwwaa warri jettan biliis jechuudha. Jireenya biyya lafaa ilaaltanii lubbuu keessan hin balleessina baay'een akkas jedha. Maalittan gala maalittan jiraadha biyya ormaatitti du'ee jira hin jedhamu. Maaliif waaqayyo waan nama jiraachisu hin beekamu jechuudha. Isan nu jiraachisa waan ta'eef nuti hin jiraachisnu. Isa inna kanaaf immoo mana yookiin lafa biyya lafaa tana gannee deemna. Kanaaf lubbuu keessan irratti murteessina. Baay'een keessan baay'ee hartanii dubbata. Narra ga'ee nurra ga'ee jettan garuu oduu isinirra ga'ee hin diigamin lafa jala warri baay'ee wanna baay'ee yaaddanii hin jira garuu yaadina. Maaliif hunduu ni darba. Guyyaa qaba malee har'a guyyaa irraa kana boruu sarara hin taatu waan ta'eef guyyaa qaba hundumtuyyuu. Inna kanaaf muddamtanii murteessina. Obsa waaqayyo obsa hundumaaf obsa kennu waan guddaan nagaa ta'uudha. Biyyoo nagaa taate mana keessallee kan jiraatan biyya keenyattis kan galanii waan guddaan nagaa ta'uudha. Kanaaf immoo qabeenya jettanii lubbuu keessan kan dhabu baay'eetu jira. Lubbuu keessan irratti murteessina keessatti obboleewwan keenya biyyan baay'ee jirta. Dhugaa dubbachuu nama baay'ee gara keessatti kan ani galu maalitti hangalasittan kiroodoksii geeffachiisa asitti barakiina go maali waaqayyo wanna nama jiraachisu hin beekamu inni soo diigame bar waaqayyo keessanii wal nama yaaduu danda'a hin beekamu. Kanaaf iyyuu waan akkana yaadinaa isiniin jedha. Manas immoo lafa sorbitu barbaadan xiqqooshi obsa goddaa bara kun keessa darbu bara dhufu hin beekamu. Inna in bitattu isiniin jedha. Inna kana fakkaata. Agamma garuu diigan magaalaa nuti jiru kan hin geenye gara biraa immoo akkuma beekamu kaagaa hundaa miti madaamaa baay'ee kan mi'aa jirani. Inna kanaaf waaqayyo nagaa haa buusu isiniin jedha. Viidiyoo isinitti neeressu kanarraa kanaaf immoo adara keessan viidiyoo keenya share nu godhaa subscribe nu godhaa dhugaa. Viidiyoon keenya baay'ee guddachaa hin jiru. Eegallee turee jira garuu please viidiyoo keenya nuuf guddisaa isiniin jedha. Nagaa nuuf taasin jaalannaa. Bye bye.